akkam galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen jedhaa kaa'e. Yoo na ooddu ta'e anu dhiiseen bu'a maan rakkadheereen. Yoo na dubbistan duwwaan dubbadha. Nagaa jirtu? Baga geessan. Qeen nagaadha. Jabbiin hoolaan re'een naguma. Saawwan nagaya. Hibziin nagaya. Baga nagaa taatan. Ammayyuu jarri rafaayiru. Buna dhugne fakkaata yaa Rabbi. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Baay'een gammadaa guyyaa sadan qabaanne sadan bichaayyuu natti hin fakkaatu nan qannase fakkaata. Anyways erga gaafa Saturday kaasee turtii si wajjin qabaadhe dhuguma I really enjoy it. Baay'een gammade. Baay'ee natti tole. Sababni isaa immoo sin nama addaa taatan otoo hin ta'in argamuu addaatu as gidduu jira. Argamuu Waaqayyoo, foolii Waaqayyoo, isa Waaqa jiraataa isa walitti nu fidetu sin gidduu jira. Kanaafan sin jaalladhe Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Daranaa argamuu Waaqayyoo urgeeffachuu jechuun salphaa miti. Salphaa miti. Baay'een gammade, baay'ee natti tole. Ani hin beeku malee yoo warri adiin na gadhiiste dhufee paasterii gargaaruun koon oolu. But I cannot promise. Dhuguma hawwiin koo duriyyuu Oromoo tajaajiluu ture akkamittan akka warra adii galeen beeku malee. Oromoon warri ani yaadee ture immoo wangeela qulqulluun jaallatan polotikaa malee. Ani immoo polotikaa wangeelaa malee isa kan badaan beeku. Badaan beekuun jedhe baay'ee miti garuu badaan beeku. Innaa ta'uu dinnaan atiin akarrarta wangeela kana takka turinaan jedhan. Ta'us garuu haamtuun iyyuu garuma isheetti haamteedha mitire. Hin oolu dubbiin. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf baay'ee natti tolee nan gammadaa dhufeen akkasin dubbisu immoo shakkiin qabu isin immoo ijoollee keessaniif jabaadhaa ishee. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf har'a guyyaa dhumaati kanaaf isarra deebi'uun natti tole. Dhuguma immoo amma obboloonni koo gaafa nu galateeffachuu jalqabanii hulaa Waaqaa otoo saaqamuun arge ammas nurratti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen warra kadhatan isiniif haa baay'isu. Maal taatan isinii? Isiniif haa baay'isuun jedhe. Dhuguma obboleettiin kochumaati tatatata goote gaafa jalqabdu naannoo kanarraati bakka hurriina adiin qulqulluu tokkoon guutame samiin nurratti saaqame. Naturgaa'e dhuguma naturgaa'e bakka hurriichi naturgaa'e jiraachuu Waaqayyo iddoo kana keessaati hin dhangala'e nama hundumaa haguuga ture. Duumessi kun sinirraa hin deemin. Ameen hin deemin hin jedhem. Argamuun hundumtuu hin deema, paasteriin hin deema, raajiin hin deema, eenyuyyuu hin deema. Argamuu Waaqayyoo garuu sin biraa hin deemen. Ameen sinirratti haafu. Hallelujah. Dhuguma baay'ee natti tole gaafa isaan galateeffatanii natti urgaa ture bakka dhufee anis nan gammade. Natti tolaan argamuu Waaqayyoo. Kanuma isinitti himuun barbaade ifama naa godha. Akkuma lubni jedhani Isaayyaas boqonnaa 43 irratti hundoofneetu kan nuti jalqabne gaafa sanbataa Waaqayyo waan haaraan godha isa jedhu ture. Ameen. Waaqayyo waan haaraan godha. Ameen jedhaa kaa'e. Anatu godha miti. Qeesitu godha miti. Situyyuu godha miti waa'ee kee waan haaraa. Hallelujah. Waaqayyo maal godha? Inni Aasteer irratti waan haaraa godhe. Ameen jedhaa kaa'e. Inni ergamoota irratti waan haaraa godhe. Inni Abrahaam irratti waan haaraa godhe. Inni Yaaqoob irratti waan haaraa godhe. Inni Daawit waan haaraa irratti waan haaraa godhe. Humna isaanii abdatee miti, zarii isaanii abdatee miti, barumsa isaanii abdatee miti. Waaqummaa isaa amanatee inni hojjetu Waaqayyo sirrattis waan haaraa godha. Ameen jedhaa kaa'e. Har'a immoo inni waan haaraa godhu ani Waaqayyoodha nuun jedha Waaqayyo. Sinin galle. Hallelujah. Har'a immoo inni haaraa godhu sin elaa Waaqa keessan jedha Waaqayyo. Ameen. Nama hin jenneem, hundee hin jenneem, luba hin jenneem. Elaa Waaqa kee naa jedhi saba kootiin naan jedhe Waaqayyo. Isaayyaas boqonnaa 40. Kaanee dhaabannee dubbifannu dubbii Waaqayyo
nan gabaabsa ayyaana dhagatii ta'eef sagantaa baay'eetu jira gatii ta'eef akka yoggaa kaanii hin dheeressu ergaamadha ergichuma deliver godheen gala. Isaayyaas oton dubbisin seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 kaasee jiru nan dubbisa exactly wal fakkaata. Waan harichi ani dubbadhu garuu seera uumamaa irra tokkorra jira. Ergaan isaa kan naaf burqe immoo Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 9dha. Xiqsii kana dubbisuun irra jira akkas jedha. 15 kaasee. Waaqayyo yommus Nohitti hin dubbate. Ameen Waaqayyo sittaa dubbatu. Lakkoofsi 15 kanuma baqa jecha biraatti hin dabalu. Waaqayyo yommus Nohitti hin dubbate. Ameen Waaqayyo sittaa dubbatu. Nama miti Waaqayyo sittaa dubbatu. Inni amma markabicha keessaa ba'ii. Haati manaa kee ilmaan kee dubartoonni ilmaan keetiis si wajjin haa ba'ani. Uumamni foon uffatee si bira jiru hundinuu allaattiin simbirri horiin qe'ee bineensi warri lafarraa munyuuqan hundinuu si duukaa akka ba'an godhi. Isaan lafarratti gurmuu haa godhatanii waloonis lafarratti haa baay'atan jedhe. Nohiin gadi ba'ee haati manaasaa ilmaansaa dubartoonni ilmaansaatis isaa wajjin gadi ba'anii uumamni jiran hundinuu warri munyuuqan warri baal'eedhaan ka'an wanti lafarraa socho'u hundinuu akka qomoo isaanitti markabicha keessaa hin ba'ani. Ameen. Waaqayyo iddoo si dhaabuu barbaadetti si haa baasu baran. Maal godhe? Waan haaraa godheedhaa kaa'e. Iddoo atitti geessee Waaqayyotti bareeddu tokko jira. Inni iddoo kakuu keeti. Akkamitti akka achiin si ga'u beeka. Inni waan haaraa godhee achiin si ga'a. Garuu bara atitti iddootti waamamte geesse dhaabattee Waaqayyotti bareeddu Waaqayyos waa'ee isaaf galateeffatu hin ta'a kun. Ameen siniif haa godhu Waaqayyo. Ergaa koo iddoo irra dhaabatu Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 9 inni kana godhu ana naan jedhe Waaqayyo. Boqonnaa Isaayyaas raajicha boqonnaa 40 lakkoofsa 9 kana hundumtu akka jala murattan hin barbaada. Yaa isa Xiyoonitti misraachoo himtu tulluu dheeraatti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi jedha ammas dabalee. Maayikii kana hanqate malee ani kana caalaa iyyuun barbaadan mayyu. No jechuun sagalee kana ta'uu barbaadeetan. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi hin sodaatin mandara Yihuudaatiin elaa Waaqayyo keessan naa jedhi jedha. Isa kam? Isa waan haaraa godhu. Haleluuyaa. Isa kam? Isa dukkana ibsu. Isa kam? Isa jaamaa banu. Isa kam? Isa duwwaa guutuu godhu. Ela sagalee kee ol fudhu iyyiiti gaaratti ol ba'iiti. Waan tokko duwwaa naa jedhi inni kana hundumaa ga'u elaa Waaqa keessan jedha Waaqayyo. Hin kadhanna Waaqayyoon. Si haa galatu. Si haa galatu. Ameen si haa galatu. 224 hin darbe. Siin darbe Yesuus. Inni eeboo nutti darbate sun nu waraanne. Inni nu kuffisuudhaaf nu darbate sun nu kuffisne. Inni boolla nu qoffore sun nu awwaalle. Inni adagaa nu dura kaa'e sun nu cabsine. Dhiiga keenya dhangalaasne. Lafee keenya hin cabsine. Ijoollee keenya hin nyaanne. Jirra kunoo moone. Jirra kunoo bira dabarre. Jirra kunoo si jala dhokanne. Kanaaf si galateeffanna warri dabarre. Kanaaf si galateeffanna warri oolle. Kanaaf si galateeffanna warri miligne Yesuus. Haleluuyaa. Leencicha Yihuudaa. Goota Golgootaa. Jagna Qaraaniyoo. Hangafa du'aa ka'u Yesuus. Nuuf moote. Nu moosiste. Kanaaf ilillee mana keenya guute. Kanaaf galanni mana keenya guute. Kanaaf faarfannaa waldaa keenya guute. Kanaaf saganni waldaa keenya guute.
ሲያገለቱ ኢየሱስ ኢልለን ሲታውርጋው አሜን ሲታውርጋው ገለኒ ከኛ ሂጣነ ተፉለ ከኑ ፈደርቡ ኢየሱስ ኤቢፋም ኤቢፋም ዋይ ኮፍ ኤቢፋም ዋይ ፖለቲኮ ኤቢፋም ኑደርባቴራ ኑንኩፍስ ነገሩ ኑደርባቹ ኑደርባቴራ ኑንኩፍስ ነገሩ ቦለኑ ቆፎሬ ቱሬ ደፍቴ ተርካንፈቴ ቦልቸረኑ ዳበቴ ኢረኑ ዳበቴ ዱካሴ ቱሬ ገሩ ኑፍ ዱካ ግዱ ገልቴ ጎልገኑ ታቴ ጋቸነ ኑፍ ታቴ ማረዮ ኢይነዩን ትጥናታ ማረዮ ገለቴ ፈነኑ ትጥናታ ማረዮ ኢልሽነኑ ትጥናታ ሲያገለቱ 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 ሜቫጋጋጋስ ከጋያማ ጋሃዲር ማጋላራ በጀነ መጋሃንዶሳ ሲያገለቱ ሲያገለቱ ጎታኮ ሲያገለቱ hangafa du'a ka'u ሲያገለቱ ጉድስቱ ጆሌ አባንቀምኔ ሲያገለቱ ጀግና ያዕቆብ ሲያገለቱ ጋቸና አብርሃም ሲያገለቱ ሜ ባርባ ጋማጋጋስ ካጋያ ማሃዲያ ሆ ካርካማ ጋቫዱር በጀነ መገዶቫ አርገሙ ከት ኢየሱስ አርገሙ ከት ኢየሱስ ዲበታ ከት ኢየሱስ ዲበታ ከት ኢየሱስ አያና ከት ኢየሱስ አፉራ ከት ኢየሱስ ጎቻ ከት ኢየሱስ ሃሌሉያ ነመነና ዋቀዮት ሲዱ ካጅራ ሃሌሉያ ሄማ ጋጋጋጋስ ካጋያ ማሃዲያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገና ስራቲ ነምበሮ ደናንጀዴ ዋቀይ ሰገሌ ኮል ፍረዴ ኢሬኮ ምርጋ ስረቲ ወልቀቤ አያና ኮ ሰውልፋታ ዳንገቲቲ ከረቡሌ አረበ ከራ አብደ ካኤ ነምበሮ ደለንጭ ይሁዳ ናንጀዴ ዋቀይ ነምበሮ ዳይዴ ዋቀይ እነቲ ከደቱ እነቲ አመነቱ እነቲ ዋመቱ አኒ ዋቀይ ጎፍታ መጫሲ ወጅነን ጅራ ሄደ ዋቀይ ሲንደንዳው ዲንኬ ሲንደንዳው ሄደ ዋቀይ ሁምነን ደንዳ አምነት ሲዱ ካጅራ ሃሌሉያ አብደኮ ሲዱ ካጅራ ኢጋ ሆልቻቶ አደ ከረጅራ ሲንደንዳው ናንጀዴ ዋቀይ ሃሌሉያ አኒ ወረን አመነን ቤከ ናንጀዴ ዋቀይ አከዘለምቲሬ ሰገሌ ዋቀዮዩ እሱ የሚያምኑትን ያውቃል ሃሌሉያ ወረን አመነተና ነው ቤከ ናንጀዴ ዋቀይ ኢኒ አቲ አመነተ ዋቀዮ ሲኒሱ አከትን ደንዳ አምነት ተንስፋና ባና አንጀዴ ዋቀይ አከትን ኩፍነት ተንስፋና ባና አንጀዴ ዋቀይ ናን አደቹ ስትበሬዳ ናን አደቹ ስትበሬዳ ኢየሱስ ሄደጀ ተለፈዳቅጡቲ ኢየሱስ ሄደጀ ተለፈዱበቱቲ ኦፍ ጀጅ ሲንጀዱ ኤየ ዋንቲን ኦፍ ጀጀነን ሲፍታና አንጀዴ ዋቀይ ዋንቲን ኮረነን ሲፍታና አንጀዴ ዋቀይ ዋንቲን ቦነነን ሲፍታና አንጀዴ ዋቀይ ጋሩ አኒ ዋቀዩ ኢሬኮ ምርጋ ኦልሲፍ ካሴራ humni danda'ake ana waaqayyo sinjada waaqayyo mi galati fadaafi me goofta kana galani sifato jirta ammayyu foolinna turgaa'e tokko nama kanatto ton urgaa'in asin baasin tokko nama kanatto ton urgaa'in asin baasin galani sifato maqaa yesuusin me galati fadhaa ta'ame hallelujah ta ulfada daqiiqa muraasa keessatti fixuna yaala afurri waaqayyo na eeyyamnaan isinis yoo afurri waaqayyo si eeyyamedhaniiru isine eeyyamnaan afurri waaqayyo eeyyamnaan walii galleerra jechuudha maqaa waaqayyo eebbifamu ergaan ani qabu baay'ee miti garuu ergaa jiraataadha warri ergaa kana fudhatanii galanii maalittu yeellaan amen jedha kai hallelujah inni waan haaraa godhu ela waaqa keessan sinin jedha waaqayyo innaho nyamlaakachu warra sinin dhageenye inni waan haaraa godhu ela na waaqa keessan jedha waaqayyo me amen jedha fudhame warra sini ela eenyunu sin maddamne waaqayyo Gabrielin sin ergine Mikaelin sin ergine
Maariyaamin siin qaxarre profeetiin siin waamne elaa ana waaqa kee siin jedha Waaqayyo. Inni bardhufu tidaarii keerratti ijoollee keerratti mana keerratti tajaajila keerratti waan haaraa godhu elaa waaqa kee siin jedha Waaqayyo. Oh warri waaqni kun ela waaqa kee jedhee si awwaate ani si jira jedhe attamee bifamootadha. Ammayyuu gaafa dukkanaa'u gaafa galgalaa'u gaafa hir'atu gaafa guutu ela waaqa kee jedhu Waaqayyo gooftaan maccaa mul'ate. Abba warra mana tsariiffattan ani waaqni kee si wajjin jira naan jedhe Waaqayyo. Ani lallaban jalqabne ergaa Waaqayyo garuu dhufeera. Ela gaafa dullumaa gaafa dargaggummaa harka si qabee gaafa kiisi kee keessa waa jiru gaafa kiisiin kee duwwaa ta'e argame gaafa dukkanaa'u gaafa dhukkubfattu hin sodaatin anoo gidduu dhaabadhe argamen ela waaqa kee siin jedha naan jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Ela waaqa kee siin jedha kaleessa boolla du'aarra sii dhaabadhe xiitii sitti dhukaafame gidduu sii galee dukkana sirratti molqame hundumaa tarsaase ela waaqa kee jedhe boris hamma duututti hamma dullumaatti waan hundumaa gidduu tarsaase galee ela waaqa kee jechaan si jiraachisa naan jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Mee galateeffadhaa fi maaloon qaanoftanii. Firoo tokko barri nuti keessa jiraannu bara jallaadha. Keessumaa bara dabarsine beekna. Mitiire bara kamiyyuu caalaa barri konfiyuuzii nama godhu yoo jiraate bara keenyadha. Beektuu laata roller coasterii yaabbattanii beektuu memmee warri beektan moolii dhaqxanii roller coasterii yaabbattanii barri beektan. Barri kun yookaan barri darbee fi barri dhufu barri nagaan hin dhufa kan jedhu macaafa keessa hin jiru. Bara dhumaarra jirra gatii ta'eef bara akkamitti dhufa bara ciniinsutu dhufa. Isa kaleessa otoo ajaa'ibsiifannu barri dhufu immoo biyya lafaaf kan kana caalaa hamaa ta'edha. Kun macaafa qulqulluudha. Kan haatiif ilmi walirratti ka'an kan biyyiif biyyi walirratti ka'an kan dhukaasni iddoo hundumaarraa dhagahamudha malee barri nagaan hin dhufu. Barri darbe immoo already roller coasterii nuti ta'eera. Roller coasterii yaabbattanii beektus bar tokko baacaa bayyanaa dhufee Minisootaa hinnaani Mall of America geessee roller coasterii wajjin yaabbanne. Hidhadhuun jedheen maal kana sodaatteeti hidhattaa hinaan jedhe. Lakki waanuma fe'eefu hidhadhuun jedheen. Mooliin moo dhaqxanii warra argitan beektu isaa akkasii gaafa qajeellu namayyuun sodaachisu hin qabanne hin anne gaafa asii ol ka'ume otoo nuti hin beekin qabaa nu gadhiisise. Baacaan inni sana kana sodaatte jedhame raba Yesuusim Yesuus eessa jirta amma lafa moo waaqarra jirta jechuutti ka'e. Amma immoo achi geenye otoo inni lafa hin fixiin hafuura nu baafachiise. Deebinee qabannee ragaa hojjennee otoo hin fixiin immoo asii gadi hallooyaatti gaafa ka'u ammas harki keenya akkas wala ta'a qilleensa keessa. Baacaan Yesuus nan qalla deemanoo sasilaa adaraa yoo asirraa na buustee ijoollee koo na agarsiiste addaan gadi dhaabadheen si galateeffadhe. Dhugumam roller coasteriin qabannaa qaba garuu qabannaa namaan laatu. Hafuura nama keessaa baasa fakkaata garuu hafuura nama keessaa hin baasu. Takka gadi bu'a, takka ol bu'a, takka achiin deema, takka asiin deema, waan qabatan hin qabani, waan saayyuun beekamu otoo definiishinitti laatiin irraa buutu. Barritti waan qabatan dhibe, barritti waan abdatan dhibe, barritti waan amanatan dhibe yoo jiraate bara kana. Garuu sagalee Waaqayyo akkas jedha. Barri waan qabatan hin jirre barri waan yaadan hundumaa akka yaadin ta'e waan yaadin immoo bara ta'u keessa wanti qabatamu waan amanamu jiraayi jiraa yoo qabatan kan nama hin gadhiisne yoo tirkatan kan nama jalaan cufne hin cabne yoommoo abdatan abdii namaa kennee kan nama hin ganne jiraa eeyyee jira jechaa jira inniyyuu ela waaqa keessan. Oh siniin gallem. Hallelujah. Barri gaggalagalaadha. Namni gaggalagalaadha. Hiriyyaan nama gana. Firri nama gana. Abbaan manaa nama gana. Haati manaa nama ganti. Ameerikaan nama gana. Ofiisaayyuu ganameera. Roller coasteriidha wanti dhufu hundumtu. Garuu bara waan qabatan hin jirre keessa kan qabatan jiraayi. Kan amanamu jiraa. Kan qabatan jiraa kan amanamu jiraa.
Hina manama waaqayyo. Hin qabatama waaqayyo. Eeyyee annan qabatama. Bara dhufutti eela waaqa keessan sinin jedha waaqayyo. Maaliif akka jedhe waaqayyo Israa'eliin? Israa'el goolamaa jira. Rakkachaa jira. Raafamaa jira. Bara hundumtuu harkatti roller coasterii ta'e keessatti waaqayyo raajii isaa ergeetu elaa sagalee kee ol fudhu gaaratti ba'ii jedhe waaqayyo. Biyya ormaa jiru wanti hundumtuu harkatti caccabeera. Waan isaaniif kakatameef waan isaan irratti ta'e hundumtuu faallaadha. Waan qabatan wallaalani, waan amanatan wallaalani, waan abdatan wallaalani. Egaa amma jedhe waaqayyo aqiitii saba kootti sagalee kee guddisii hamma si dhaga'uu danda'anitti gaara dheeraatti ol ba'iiti waanuma tokkitti naa jedhe waaqayyo. Waanuma tokkitti elaa ana waaqa keessan jedhiitti naa himi jedhe waaqayyo. Yihuudaatti, Israa'elitti, Xiyoonitti itti naa himi hamma gurri isaanii dhaga'anitti. Waan biraan jedhin maal jedhire ela waaqa keessan. Isa kam jennaan waaqayyo isa waaqaaf lafa uume elaa waaqa keessan jedhaan. Maal godhe waaqayyo waaqaaf lafa uume? Maqaan waaqayyo eebbifamu. Har'a waan hundumaa yoo isinitti hafe ela waaqa keessa jedhu qabadhu mana kanaa ba'e. Nama siin jedhe miti namni si jira yoo jedhe si dhiisa. Na qabda yoo siin jedhe ofiisaayyuu du'uu danda'a. Na qabda ela waaqa keessa jedhu qabadhu mana kanaa ba'e. Bara kanatti ba'e inni sin gadhiisu, inni sin jibbu, inni sin nuffu, inni yaada isaan gaggalagashu. Ela waaqa kee jedhe waaqayyo Israa'elitti kana naa himedhe. Isa kamii jedhanii gaafatanii lakkoofsa 27 irraa isa dhuma irratti itti dhufa. Isa kam waaqni kun jennaan? Waaqni inni ati waa'ee waaqa keessan jettu kun isa kam jennaan? Hin dhageenye, hin beekne, hin agarree siilee yaa Israa'el. Inni isa hundumaa danda'u waaqaaf lafa isa uumedha jedhaan. Isa kami waaqayyo jennaan seera uumamaa boqonnaa tokkotti isaan deebisa. Anis seera uumamaa boqonnaa tokkotti isin deebiseen bara kana jalqabna gaa. Maalidha seerri uumamaa? Seerri uumamaa waan baay'ee nutti dubbata. Uumamni eessaa akka dhufe, qilleensi eessaa akka dhufe, namni eessaa akka dhufe nutti dubbata. Garuu Israa'eliif seerri uumamaa ergaa kana hundarra caalutti dubbata. Ergaa inni dubbatu iyyuu waaqayyoon amanamaa. Eeyyeen amanama. Waaqayyo eela waaqa kenni jedhee kakate kuni kakuusaa hin raawwata? Eeyyeen raawwata. Maali ragaan? Maali ragaan? Sagaleen koo dhaga'amaa jira moo baay'ee ol guddate? Mimmee warri duubaa yoo sirriitti dhaga'ama ta'e. Okay. Waaqayyoon amanamaa jedhanii gaafatan isaantu. Hin amanamaa? Eeyyeen amanama. Uguma waaqayyo isa dubbate hin raawwata? Hin raawwata. Maali ragaan jedhanii gaafatani? Ragaa kenneef. Ragaa qabaa waaqayyo rezumee qabaa. Waan godhetu jira, waan inni dubbatee ta'etu jira innaani eeyyee waan inni dubbateetu jira. Waa indaa'um jedhe ni seera uumamaa barreesse immoo waaqayyo waan dubbate duwwaatu ta'ee dheetu dubbata. Haa amannuure inni godhaa isa dubbate kan eeyyeen godha. Maaliif jennaan innoo isa dubbate uumama irratti maal godheera? Raawwateera godheera ammoo jedhee immoo deebii deebisa. Hin amanamaare waaqayyo eeyyee ragaa rezumee nuu kenneedhaan amma fakkeenyaaf mee biyya kana keessatti gaafa pirezidentii kaampeenii ta'anii maal jedhanii kaampeenii godhu warri biraanii godhani? Hin himatu miti rezumee isaanii. Ani gavarnarii gaafan ture, gaafan qabalee bushaa ture, gaafan Atilaantaa bushaa ture, gaafan meerii ture. Ani kana godheera, dildila ijaareera, taaksii kuteera, hiyyeessa hundumaaf mana ijaareera. Yoo kana caalaa pireezidentiitti na filtan immoo maalan godheera? Kana caalaan godhaa'edha. Maali ragaan yoo jettan kana godheera qabaleetti? Kana godheera meeriitti, kana godheera gavarnariitti, kana godheera Atilaantaatti, kana godheera Minisootaatti, Ameerikaaf immoo kana caalaan godhaa. Maali ragaan dhaqaa ilaalaa jedha. Israa'eloonni seera uumamaatiin maal godheera waaqayyo ennaani inni waan inni godhetu ta'ee jedhani seera uumamaa barreessummoo maal godhe? Tokkoffaa beektu jedheen hin dubbisneem. Tokkoffaa jalqabumatti seerri uumamaa maal jedhee jalqabatoo waa tokko hin jedhini. Waaqni kuni otuma hundumtuun jiraatiin ofiisaa jiraateera jedhee jalqaba. Ameen jiraataadha waaqayyo.
lafti ton jiraatin samiin kun ton jiraatin qilleessa ton jiraatin warri safaarfataniif warri sallallaban ton jiraatin እሱ ሕያው ነበር oh my god inni maal ture jedha jiraataa ture so waa dhufus waa deemus innoota waayyuun jiraatin maal ta'eera jiraataadha jiraateera innumti kun waaqumti kun isa jiraatudha jedheetu jalqaba ameen waaqayyo isa jiraatudha waaqnati waaqeffattu isa du'umiti ay isin hin galle wangeelli kun waaqnati tirkatte isa du'umiti isuma duriyyoota waan tirkatan jiraatin jiraatedhan maqaa waaqayyo eebbifamu innaa jedhee booddeet moo tokkoffaa seera uumamaa tokkoffaa irratti waaqayyo jalqabanti bantiiwwan waaqaa fi lafa iddoo hin jirre fidee jiraachise jedheetu dubbata lafa kanaa fi waaqa kana eessaa fidee jiraachise eessaa maal dubbadhaa akka hin dubbatiin nyaattanii eessaa fidee lafa jiraachise waaqayyo iddoo hin finneeti lafa hamma kana ga'uuf samii hamma kana ga'u inni jiru kun iddoon jirree fidee jiraataa godheedha ela waaqa kee ameen ela waaqa kee Israa'el jechaa jiraam Israa'el immoo yogguu kana dubbifatan eessa jiru Gibxi keessa jiru hubadhaa waan isaaniif kakatame seera uumamaa boqonnaa 12 irratti nutu orderitti godhe malee leetarii tokko ture miti amma macaaf waan isaaniif kakatame waan biraadha maal taatuudha saba guddaa taatu hin ballattu hin duroomtuudha isaan garuu sabas miti hin homaayyuu hin qabani bifayyuu hin qabani qabeenyas hin qabani eessa jiru garba jiru dhuguma waaqayyo waan hin jirre jiraachisaa haleluuyaa hin jiraachisaa jedhani seera uumamaa dubbatu sun hin dhuguma waaqayyo kana godheera maarreen argitu mitiire innoo hojii isaan beekama lafa kanaaf waaqa kana iddoo hin jirreeti koottaa jiraadhaa jennaan sagalee isaa dhagaanii maal ta'aniiru jiraataniiru haa amannuure eeyyee amanaa inni fi uumama irratti amaname waaqayyo waa'ee keessaniifis maalin ta'a hin amanamaa jedheetu jalqaba isa booddee maaltu ta'e reennaan uumama isaa kana immoo maaltu ta'e uumama isaa makana maal godhe waaqayyo uumee akkasumatti dhiisee biraa sokke moo maal godhe reennaan akkas jedheetu dubbata laftiif waaqni kun uume kun waan sadii rakkina qabdi turtee jedha waan sadii rakkina qabdi tokkoffaa lafti bifa hin qabu lafti waaqayyo uume kun maal hin qabu jedhaa kaamaaloo bifa hin qabu lammaffaa onaa callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture hafuurri waaqayyo bishaan irra socho'aa ture jedha tokkoffaa bifa hin qabu lammaffaa dukkana sadaffaa onaa jechuudha duwwaa jechuun dukkana dhaame bifa kan hin qabne ona ilala waaqayyo lafaaf fi waaqa kana iddoon jirree fidee maal godheera jiraataa godheera laftii fi samiin kun iddoon jirree dhufanii jiraataa ta'an immoo maal ture rakkinni isaanii dukkana ture bifan qaban ture umarratto duwwaa ture onaa ture waaqayyo dukkana kana ibseera waaqayyo onaa kana guuteera waaqayyo wanta bifan qabne sanatti bifa godheera uguma waaqayyo caammaa Israa'el keessa taatanii kana dubbifattanii biyya Gibxitti kun exactly ergaa isaanii ture uguma waaqayyo dukkana keenya hin ibsaa jedhanii gaafatanii hin ibsaa hin amannaa ibseera kanaan dura eeyyee innoo ibseera uguma waaqayyo bifa maalimmoon sin godhee ture karaa Israa'el society saban sin godha nation sin godha jedhee ture Israa'el garuu maal turan achitti nation turani society turani no slave turani garba turani societies miti bifan qabani bocan qabani lafan qabani waaqayyo garuu lafan si kenna saba guddaan si godha jedhee ture isaan garuu bocan qabani maalimmoo qabu qabeenyi isaan lakkaatan zero duwwaa ture kanaaf dhuguma waaqayyo dukkana keenya ibsaa waaqayyo dhuguma duwwaa keenya hin guutaa waaqayyo dhuguma garboota kana nu yaasee saba godhee lafa nu kennee hin nu dhaaba eeyyee maali ragaan kuno haleluuyaa inni kana jedhamoo eenyudha jennaan waaqa keessan inni honya mlaakaachu ameen ela waaqa keessan sinin jedha waaqayyo
isa kam isa dukkana ibsu jedhaa kaay warri Atlaantaa isa dukkana ibsu isa kam isa bifan qabnetti isa bifa godhu isa kam isa duwwaa guutu egaa maaltu ta'e reedhe kuno asirratti mu lakkoofsa sadiirratti mu ilaalaga Waaqayyoon jalqabega Waaqayyoon dubbata eeyyen dubbata nkakata eeyyen kakata isa dubbate mo raawwata eeyyen raawwata maaliif amannure inni dubbate jennaan waan inni dubbate ta'eeraafi ha dubbatu malee kan kees hin ta'a ragaan jira eeyyen ragaan jira kuno sadaffaa dukkana biyya lafaatti maal jedhe Waaqayyo dhufe Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe jennaan ifti maal ta'e inta jedha maalam asumarraa akkas jedha manatu jedha miti Waaqayyo kun ufuma isaa argameedhaam ifti maal haa ta'u jedhe yennaan Waaqayyoon dideera hin dide ifti maal ta'e haa amannuure isa dubbate kana ela Waaqa keessan isa jedhe haa amannuure jedhan eeyyee amana maaliif inni kan dubbate ta'eera kan dubbate tustaa'edhen maqaa Waaqayyo አይብፈም ማል ረጋን የፍጥረትን ታሪክ በማብራት ጀመረ ሴና ኡመማዩ አርገሜ ኢብሱዳን ጀልቀበ ኢፍቲሃተው ጀናን አኩመን ጀደ ማልቱተ ኢፋቱተ ኤላ ዋቀ ከሲን ጀዳ ዋቀሽ ኤርጋደን ጀኔኒ አረገልገለ ነራፉዳ ማሎ ኤላ ዋቀ ከሲን ጀዳ ዋቀሽ ትዳሪከ ኢፍ ዱከና ኤቲ ኢፍኒ ሃተው ሲን ጀዳ ዋቀይ እንታ ዋቀዮፍ ዋቀዮ ጀደ እንታ ማሊን በግነ ከናንዱራ ኡመመረቲ ዋን እንጀደ ማል ጎደራፍ ታኤራፍ ከናፉ አከስናን ጀዳ ዋቀዩ በረከነ ዱከነ ከት ነፍዱ በይ ሃሌሉያ ትዳሪ ከት ነፍዱ በይ I don't know why tidari malif Waaqayyo kanatti deddeebisu afaan kotti Hallelujah tidari ke dukana etti fudhu bay abju ke dukana etti fudhu bay inni ani ela Waaqa ke isa kam isa iftihaatu jedhe iftita'u fiidha mali Waaqayyo iftihaatu gaafa jedhe sana me Waaqatti ampuli kaa'ee mo ifteessaa dhufe beektusin Hallelujah ume ittuma lixe ka Waaqayyo ittuma lixe argamuu saatin biyya lafa maal godheedha ibseedha maalif Yohannis eenyudha jedha inni maqaa isaa gaafa waamu inni ifa biyya lafaati jedha eenyudha Yesuus ifa biyya lafaati jedha mana keetti argame jireenya kee waggaa 2025 ibsuudhaan haa jalqabu Waaqayyo አማንቱረ እስራኤል ጀደን ሃሌሉያ የአማና ማሊፍ እሱ የፍጥረትን ታሪክ በማብራት ስለጀመረ ታሪካችሁንም ከግብጽ ጨለማ አውጥቶ በማብራት ይጀምራል ጀደን ሃሌሉያ እኒ Waaqayyo jireenya kee tidaarii kee baradhufu kana baradhufu ela Waaqa kee ni jedhe inni amma dubbate ga'u kan dubbates kan ta'uufi ሃሌሉያ inni amma dubbate ga'u kan dubbates kan ta'uufi Waaqayyo mana kee ibsuudhaan haa jalqabu ameen bultoo kee ibsuudhaan haa jalqabu yee inni immoo ana jedha inni immoo hojii isaatiin beekama Waaqayyo maaliin beekne jedha maalo Waaqayyo odeessitu miti Waaqayyo xibaartu miti qaallu miti Waaqayyo maaliin amanama hojii isaatiin amanama hojjeteera jedhan Israa'eloon eeyyee hojjeteera so isa dubbate kana haa amannure eeyye maaliin aman haa ta'u jedhe inni jennaan ta'e haa taatan saba taatu jedheera miti Waaqayyo ifa biyya lafaa taatu jedheera miti Waaqayyo saba guddaa taatu jedheera miti Waaqayyo inni sana godhe siniifis elakkas jedha maal jedha ela Waaqa keessan jedha siniin galleef dhugaa gooftaa isa kam jedha ela Waaqa keessan otoo ela Trump otoo ammamee otoo Trump dhufe waldaa kana keessa diingata waan filtaniif thank you ani bara dhufutti sinii jira jedhe cibcabaan mana kana dhiqee lafa balleessa Trump miti inni Trumpin tolche bara dhufutti ela Waaqa keessin jedha Waaqayyo dukkana kee irratti ela Waaqa keessin jedha Yesuus maqaa Waaqayyo haa eebbifamu innaa Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e immoo hin arge ifichis dukkanicha gargarin baase Waaqayyo ificha guyyaa dukkanachas halkan jedhee hin moggaase galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa tokkoffaadha jedhee booddee
tokkoon egaa rakkina ishee isa tokkoffaadha. Rakkina ishee isa tokkoffaa dubbatee Waaqayyo maal godhe? Iftaa ta'u jedhee ibse. Indaam kan isinitti tolu immoo iftaa ta'u jedhe iftis maal ta'e jedha. Hin ta'edha. Seera uumamaa boqonnaa tokko devotioniidhaaf yoo dubbifattani waan haaraa tokko argitu. Iddoo hundumaa dhuma isaarratti yoo dubbifattani hin jedhe hin ta'e, hin jedhe hin ta'e, hin jedhe hin ta'e, siif jedhee siif haa ta'u maqaa Yesuus. Amma dhufaa jira vooliyuumiin hafuura qulqulluudha. Haaleluyyaa. Ale ሆነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አለ ሆነ በቃ ይላል እግዚአብሔር ደሞ ይሆንለታል ኦ ማይ ጋድ ኤላ ዋቀ ከሲን ጀዳ ዋቀይ ኤላ ከናሲ ከና ዋቀይ ኦፊሳ ሲፋ ከነ ዋቀይ ከራሱ የጎደለው ነገር እግዚአብሔር አይስጣችሁ አሜን ነው ፊው መሳስኒ ፋከን ኦቦሌቲኮ አቱም ተርኪ ሚርጋውል ቀቢሚሽን ዱባ ነትጨለቅስ ያያኒ ዋቀዩ ሱማ ማትቃኖ ተኖ ስትንቃኖ ነ ኤላ ኢፋ ከሲን ጀዳ ዋቀይ ኤላ ነጋ ከሲን ጀዳ ዋቀይ ኤላ አባ ከሲን ጀዳ ዋቀይ ifti ganama lenchichi yuda gonni golgota kakuke rawachuudhaaf abjuuke galmaanga'uudhaaf iddooti hidhatte qaqqabu dadhabde waaqayyo gooftaan maccaasi fundura tarkaanfadhe ittiin siga'uudhaaf bara fundura kee jirutti darbeera durseenaan jedhe waaqayyo ela ati tokko tarkaanfatta ani immoo kudhanan sii tarkaanfadhanaan jedhe waaqayyo ati tokko qabda ani immoo shantaman sii qabanaan jedhe waaqayyo ati muraasa ilaalta ani immoo galaana darbeesiin ilaalanaan jedhe waaqayyo hundaafu waaqni kee dura kee darbeera jedhi itti labsinaan jedhe waaqayyo goofta galateeffadhaafi maalo hin dhufeeka waaqayyo hin jedha kan jedhes hin ta'aaf jedha maalo waaqayyo hin jedha kan jedhes kan koof kan keen ta'um hin ta'u baay'eensa dhugaa waaqayyo mardoon itti himteen jedhiina malee waa baay'ee fakkarre waan keessaa ta'e persentii tokko kan waaqayyo jedhe garuu 0% iyyuu nafne hafeera hinaf sobdu miti waaqayyo inna argamuu isaatiin ibse hindaa'umin ibse duwwaayyuu miti ibse ifni haa ta'u jennaan ifni ta'e ifa duwwaa godhee dhiise immoo miti lakkoofsa 14 irratti immoo maa jedhe beektusin oh my god lakkoofsa 14 irratti immoo samii irratti ifti haa baay'atu jedhaan amen ifti mana keettaa baay'atu yee isinii dubbisuu laata maanna dhibianaani lubaa sa'aatii natti fudhachuuf jedhanii amananii qoy nan dubbisa ergaadha waan ta'eef nan fixammoo dafe gooftaan naa eebbisu lakkoofsa 14 irraa maa jedhe beektu seeruma uumamaa boqonnaa tokko ifa duwwaa ta'e jedhee dhiise duwwaa miti lakkoofsa 14 irraa akkasuma waaqayyo guyyaa falkan gargar baasuudhaaf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan isaan milikkitoota buusan waggoonni itti beekaman haa ta'an isaan ibsoota bantii waaqaatiif lafaa irratti ifa kennan haa ta'an jedhe innis akkasuma jedhame faarfannicha maalo innis akkasuma maal ta'e akkuma waaqayyo jedhe maal ta'e akkuma waaqayyo jedhe siif haa ta'u ifa duwwaa si ibsa miti ifa baay'isa mana keetti ijoollee keerratti ifa baay'isa waaqayyo maalo warri amantan ameen jedhame ijoollee keerratti ifa baay'isa waaqayyo tidaarii keerratti ifa baay'isa waaqayyo ifee duwwaa si ibse duwwaa hambisa miti haalleluuyaa ifni haa baay'atan warra Atilaanta waatunatti urgaa waggaa 2025 bara biyyi lafaa dukkanaan tanaawwaxu ati garuu ifaan magaala kana keessaa calaqqiste haalleluuyaa maalirraa kan ka'e eela waaqa keessa jedherraa kan ka'e eenyurraayyuu kan ka'e miti shakraa baagandoosa kaduufa mandoosa ifti haa baay'atu jedhe natti tola seetu jennaan immoo jedhe haa baay'atu jedhee immoo dhiise hin jedhu akkuma inni jedhe immoo maal ta'e urjiin hin ta'e jiin hin ta'e hundumtuun calaqqisanii jedha sagalee waaqayyo kunis halkan guyyaa gargar haa baasu jedheedha maqaa waaqayyo eebbifamu okay rakkinni biyya lafaa inni lammaffaa immoo maal turen jedhe bifa hin qabdu turteedha mitire bifa hin qabdu turteedha kanaaf waaqayyo lakkoofsa 6 irratti dhufe waaqayyo bishaan keessatti
bantiin akka wacitii gombifame tokko haa ta'u innis bishaan isa holaafee fi isa gadafe gargar haa baasu. Ameen gargar haa baasu. Jedhi kaayi isa si qaberraa Waaqayyo gargar si haa baasu. Waaqayyo bantii akka wacitii kana itti godhe bishaan dubulbulii bature jechuudha. Irra jiraachuun hin danda'amu, irra deemuun hin danda'amu, biqilaa arguun hin danda'amu. Garuu Waaqayyo gooftaan maccaa amma bifa godhachuudha barrisaa. Ani jedhe waan ta'eef yaa bishaanii, yaa samii ol siqi, yaa lafaa achi taa'i, yaa galaanaa asiin ba'i jedhee hunduma isaa bifatti godheedha Waaqayyo. Si dubbisuu lakkoofsa 9 irraa waan inni jedhu. Lakkoofsa 9 irraa. Waaqayyo bishaanonni bantii Waaqaa kanaa gadi jiran iddoo tokkotti walitti qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne immoo haa mul'atu jedhe. Sabooddee jedhaa maaloo farfandicha hin jedhe Waaqayyo lafti haa mul'atu jedhe. Bishaan asiin haa deemu jedhe. Akkuma Waaqayyo jedhe akkasuma hin ta'eedhaame maaloo. Anaaf situ uume mitiim jecha kana wangeelaam. Oo siif haa ta'u. Bifa kan sirkatti dhabe jiraatti daariin. Haleluuyaa. Hin urgaa'u yookiin hin minyaa'u. Gaannaba miti yookiin jannata miti. Damma jedhu yookiin bishaan. Bifa sittin qabu dhandhaman qabu. Oo haleluuyaa. Ela Waaqa keessin jedha Waaqayyo. Ameen jedhi kaayi. Ela Waaqa keessin jedha Waaqayyo. Isa kam boca hin qabne bifa hin qabne jireenya keetti bifa godhee potentiaalii kee isa achi as baasu. Ela Waaqni kee bara dhufutti bifa sittin godha jedheera yee. Eenyutti dhiyyaa jira? Eenyutti dubbataa jira Waaqayyo? Maaliif nam tokko iyyuu hin ta'in maaltu na dhibanaan? Haa amannuuree jedhan Israa'el. Eeyyee dhuguma bifa nutti godhaa. Otoo Israa'el iddoo Gibsi taatanii dhageessanii kana hin maraattu ililleedhaan. Haa amannuuree jedhan Israa'el. Nutoo soosaayitii mitiim. Waaqayyo garuu soosaayitii taatu nuun jedheera. Neeshiniin sin godha siniin jedhe nuun jedheera karaa Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 12 irratti. Garuu nutoo garba jedhamnaam. Waliyyuun arginuum. Dukkana jala jirraam. Aduu erga argine hin beeknu. Dhuguma Waaqayyo kana hin godhaa. Isa dubbateen godhaa Waaqayyo. Eeyyee maaliin isa amannu? Dubbatee godheera waan ta'eef. Kan dubbate immoo ta'eeraafi. Eeyyee maal faatu ta'e? Iftaa ta'u jennaan akkasuma ifti ta'e. Haleluuyaa. Galaanni asiin haa deemu jennaan akkasuma galaanni hin ta'e. Lafti isheen biqilaa biqilchitu, isheen daraaraa biqilchitu, isheen xaafis biqilchitu, isheen Ameerikaas biqilchitu immoo achi as baatee potenshaali ishee haa jiraattu jennaan akkasuma hin ta'e. Kan keenyas hin ta'are eeyyeen ta'a. Innoo isa dubbate hin raawwata, wanni dubbates hin raawwatamaaf jedheen. Oo inni immoo eenyudha jennaan? Proofeet hin jenne. Sitti meeraati isheen proofeetitti bilbiltu ganamaa galgala. Zayitii barbaacha, ergaa barbaacha. Waaqayyo eenyuun si jechaa jira barana. Bara dhufutti ela Waaqa keessin jechaa jira. Isa kam dukkana keerratti ela Waaqa keessin jechaa jira. Bifa hin qabnee seenaa keerratti ela Waaqa keessin jechaa jira. Anuma siin jechaa jira Waaqayyo. Oo Waaqayyo gahaadheedha maaloo. Jedhaa maaloo. Ishee tokkotu. Ay gudiin biyya keenya baran dubbatamee dhumu. Ishee tokkotu Waaqayyo tokkasittiin jedhaan. Ati babbaddeetta gaggadhoofteetta taa'edha Waaqayyo. Oromoo sanaan isaa furuma Waaqayyo tokkas nutti hime gaafasicha. Kanaaf yoo daftee qalbiin diddiirrattu ta'ee dubbiin kee hin babbadaa. Ani garuu araar qabeessadha fayyi keessaa ba'ii jedhe Waaqayyo. Naani Major General Prophet Abaluunoo akkasnaan hin jenne yennaante qorqondaa hojjeessaa dhuftanii akkasnaan jettu jetteen. Dhuguma akkasuma nuun jette. Inna qoynan bilbila amma Major Prophet Abaluurra caaltaa maqaa isaa yoon isinitti hime sin beektu gatii ta'eefin maqaa isaa rookfadhaam. Sinuu bilbiltanitti yoona gudiidha. Dhuguma anu ija keerraa nan dubbisa hoo. Inna dhuguma otoo achi teenyu dhugaa Waaqa jiraatan bilbilteef Propheetiif. Prophet isa nuti jenne oppositii jedhe. Atoo jirta jedheen waan sirreessitu iyyuu hin qabdu jedheen. Waaqayyo qilleensarran si kaasa jedheera jedheen. Sin balasiisa kaattu sitti hin godha jedheera jedheen.
hannuti jennan bira han prophet jedhan bira nutoy han keenyan jenne inni isa jedhe raawwata fayyi qalbii diddiirradhu enne baane my goodness iddoo mashee kaleessa gaafa dhaqxu bulte waaqayyo dullaa qabatee manumaa waan wajjin ba'e wayii fakkaata hirree beeka gogaa ishee fuudhee isa isheen ittiin of jejju kana hundumaa akkuma iyyoo birraa harcaase waaqayyo hinuma harcaase kaleessa ko yoo akkas tuqxan waan xas jettu wayii fakkaatti kaleessuma kaleessa bor galgala deebitee nu waamte ela waan natti mortan jetteen uguma moora keessan tokkas na godheetteen waaqayyo deebii isin jedheera dhayyuun deebii taayii jennaan qo'enoo profeetiin bilbila in bor immoo inni kaleessa har'allee asitti dhidhii ta'e bor immoo dhiigutti ka'e waan qaban wallaale inni profeet biraa waaqayyo mitiiti kan keessan natti fakkaata mee kottaa qalbiin diddiirradhetteen gaafa dhaqnu qalbii diddiirratte guyya sadiin bulle giifti ko gogaan isheen fayye maqaa waaqayyo haa eebbifamu waaqayyo inni dukkana kee ibsu haleluuyaa waaqayyo inni bifan qabne jireenya keetti inni bifan qabne mul'ata keetti bifatti godhu waaqayyo inni potenshaali kee achi as baasee biqilaa biqishee ijatti godhee irraa harcaafatu eenyuunu si bukkeetti waasin dhaabne anumti si ga'a inni immoo ela waaqa kee annan jira jedheera waaqayyo oo jedha maaloo ela waaqa kee naa jedhi Isaayyaas jedhe ela waaqa kee siniin jedha waaqayyo gooftaan maccaa qaanaa Galiilaa yaadattuu gooftaa Yesuus gaafa dhaqe innume miti daadhin innume Maariyaamiyyuun sagadde garuu waan gooftaa Yesuus jedhetu natti tolanaan bishaan guutaa gaanitti jedhe bishaan amma damma jedhee beekaayi maal jedhe bishaanuma mini amma bishaan dhandhama saayyuun beekone sitti himuu hin danda'u damma jedha haa ta'u eebicha jedha haa ta'u hin beekone bishaanuma garuu maal fakkaata bishaan gurraacha moo diimaa hin beeku anis haleluuyaa bifan qabu inni Yesuus itti dhufe gaa haleluuyaa dhaqaa budduuqsa gaafa jedhu bishaan maal fakkaata irra garuu daadhii fakkaata haleluuyaa namni isaa isa durii irra hin caala oo mana keettaa galu Yesuus inni ela jedhe Yesuus ያለውን ያደርጋል ያለውም ይሆንለታል because ብሎ ነበር ያለውም ሆኖለታል ዛሬም ይላል ኢየሱስ ያለውም ይሆንለታል ኢሰብፈን ቀምነ ጅሬኛ ኬት ኢሰብፈን ቀምነ ሐሳአኬት ኢሰቦጠን ቀምነ ኦጎርሰኬት ኢሰቦጠን ቀምነ ተጃጅለኬት ኢሰቦጠን ቀምነ ቢዝነስኬት ኢሰቦጠን ቀምነ ሙላተኬት በረኩማ ለማፍ ድግደሚሽን ኢየሱስ ይትገለ ቢፈት ሲፋ ጎዱዬ ኢትራጅን አንጀደ bifattan godhanaan jedheera waaqayyo immoo dhageessetta bifattan godheera waaqayyo ameen dubbiin isaanii kana booddee akka dammaa minyaa'uun baay'atos keessanaan jedhe waaqayyo ameen jedhaa kaa'e namni si dhaggeeffatu hunduu gurra si laatu dugda malee garuu ani waaqayyo arraba kenni Isaayyaasiin tuqeera arraba kee tuqurraa kan kee ogummaa waaqaaf lafa sitti baay'achuu isaarraa kan kee kana booddee dubbiin kee minyaa'anaan jedhe waaqayyo ameen minyaa'anaan jedhe waaqayyo isa tokkoon immoo hojiin kee inni jireenyi kee viizhinimti kee harkatti bacarcaratee bifa dhabe sun achi as bahee potenshaaliin ayyaana koo si keessa jiru biqilee daraaree ijaar caafate waldaa kanaaf miti Oromiyaa hundaaf akka ta'utti waaqayyo bifattiin godhaanaan jedhe waaqayyo haa amannu waaqayyo nama maaliin isa mannu dubbateera raawwateera har'as hin dubbata kan inni dubbate immoo hin ta'aaf ameen jedhaa kaa'e Siniko prophet irraa bibiltatanii ta'uu dinnaan walii isaa wallaaltanii confuse taatan malee waaqayyo elaana waaqa keessan siniin jedha ibalessu amen akka sagaleen kun nyaachaa jiru sinitti himuu hin danda'u የያዝኩት አምላክ እነሆኝ አምላክ ይለኛል ጌታ እነሆኝ አምላክሽ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጨለማ ይሁን የብርሃን አምላክ ፍጥረትን በማብራት የጀመረ ጌታ እነሆኝ ይልሻል ጌታ ኤላዋቀ ከሲንጀ ለዋቀይ ቢፈንቀባትን ዱቡልቡልዩ አጣዋን እንዱማከ ይሰረተ ኤላዋቀ ከሲንጀ ለዋቀይ አኖ ጅረቲ ዱፌረና እንጀ ለዋቀዩ እቲ ገሌር harka ko galfadheerana እንጀ ለዋቀዩ harka ko galfadheer sagale itti baaseerana እንጀ ለዋቀዩ አነባሰ ሚቲ ጎፍታ ፍረ ቁልቁሉት ባሰ ይፈት ጎደ ዋቀዩ
Noittis maaltu ta'e beektu sin bara bishaan badisaa dhufee iddoo amma dubbifannerra boftis hantuutis leencis qeerransis namnis isaanis eessatti galan bidiruu keessatti eenyuudha maaloo hoolaaf leenci re'ee hundumtu hoolaa ta'e leenca ta'e hin beeku garuu gaafa guyyaan isaa ga'u Waaqayyo akkas jedhe leenca gara caakkaatti gadhiisi hoolaa gara manaatti gadhiisi handaaqqootti gadhiisi allaatti qilleensarra gadhiisi hundumtu achi bahanii iddoo Waaqayyo isaan jiraatanii nattaa bareedanii ani Waaqayyo bifattiin godha jedheen leenci caakkama keessaa bareeda mitire jedhaa kaamee jedhaa kaay ofitti duwwaa ammoo bareeda miti uumamni hundumtuu iddoo Waaqayyo isa uume dhaabatee gaafa leenci caakkaadhaa bokkisu allaattiin gaafa handaaqqoon gaafa mana keessaa kaakkiftu allaattiin immoo ol kaatee gaafa qilleensarra balaliitu gaafa ilaallu kan hundumaa abeet yaa uumaa waaqaaf lafaa abeet yaa uumaa bineensota kanaan garuu dukkaana keessatti leenci hoolaa ta'e hoolaan leenca ta'e haa ta'u waliin isaan beekamu amma garuu yeroon ga'eera jedhe Waaqayyo ameen kan keessa yeroon ga'eeraa jedhe Waaqayyo kan jedhe immoo hin ta'aafi ameen jedhaa kaay kanaafuu maal godhe Waaqayyo bishaanichi darbeera yaa'ee iddoo isaatti galeera lafichi achi as baheera atis ba'i harreen isaa baatu fardi isaa ba'ani leenci isaa ba'u qirreensi isaa ba'u allaattiin olaa ka'u handaaqqoon manattaa ka'u anis nan galateeffama jedhe Waaqayyo haleluuyaa iddoo siif kakate si dhaabee haa galateeffamu Waaqayyo ameen jedhi kaayi iddoo kam hin jedhe iddoo siif kakate memmee warri kakuu qabdan hin amanamaa Waaqayyo kakuu keef hin amanamaa Waaqayyo kakuu keef amanamee beekaa Waaqayyo kanaan dura eeyyee amanameera Waaqayyoon haa amannuudhaaf inni hojjete duwwaan gahaadha ameen jedhaa kaay ameen jedhaan jedhe kanaan inna isa booddee duwwaa kana hundumaa bifa isa hin qabne kana hundumaa bifatti godhe Waaqayyo maqaan Waaqayyo haa eebbifamu dhumarratti immoo rakkinni biyya lafaa kun maaltu ta'edha tokkoffaa dukkana turte dukkana ishee argamee ibse lammaffaa bifan qabdu turte hundumaa iddoo isaa kaa'ee bifatti godhe sadaffaa immoo maal turte rakkinni biyya lafaa duwwaa onaa turte ona omtu keessa kan hin jirre maqaan Waaqayyo haa eebbifamu guyyaa sadaffaatii kaasee hamma guyyaa jahaffaatti maal godhe Waaqayyo maal godhe duwwaa ishee guute ameen duwwaa kee haa guutu Yesuus guyyaa sadaffaatii kaasee hamma guyyaa jahaatti Waaqayyo duwwaa uumama biyya lafaa guute dhaaka haleluuyaa lakkoofsa 11 irraa isinii dubbisu natti tola sagalee Waaqayyo naan amma immoo Waaqayyo lafti biqilaa haa baasu dhaabaan akka qomoo isaatti sanyii godhatu kan sanyii of keessaa qabu mukeetiin ija kennan iji isaan immoo sanyii of keessaa kan qaban adduma addaan akka qomoo isaanitti lafarratti haa argamani jedhe innis akkasuma jedhaa kamaaloo innis maal ta'e akkuma Waaqayyo jedhe ta'e kan keessa akkuma Waaqayyo jedhe siifaa ta'u akka profeetiin jennee akka major number 1 hin jenneen mucaa tokkotu major number 1 ni naa bilbilanii waldaa banii jedhanii nu jedhe isinitti beeksisam waldaa banii naan jedhanii jedhe maqaa isaa immoo major number 1 dha jedhe I don't know eenyutu militariitti akka isaan galchin beekan yoo maqanii treenii fudhatanii major number 1 fi number 2 akka ta'an hin beeku waldaa banii jedhe mee akka kaan jedheen bane gaafa banu haadha manaa malee namni achiin ba'een jiru maal ta'ennaan meejariin na sobe Waaqayyo magaala sana haxaa'ee fideen achi sii guuta naan jedhe ani meejariin dhaga'een bane dhuguma yooti meejariin dhageessan jedheen malee Waaqayyoon miti ka maaliif kan Waaqayyo jedhee akkuma inni jedhe ta'ee jedhaa maaloo haleluuyaa kan keessichi kan meejariitu ta'a miti kan profeetiitu ta'a miti kan Ameerikaatu iyyuu ta'a miti kan keetu iyyuu ta'a miti kan eenyutu ta'a ela Waaqa keessa jedhe kan Waaqayyootu ta'a haleluuyaa qaatan fixe dhumarra akka jedhe gaa akka qomoo isaaniitti haa guutan jedhe indaam lakkoofsa 20 irraa immoo lafa duwwaa jedhe miti lafa duwwaayyuu jedhe miti Waaqayyo bishaanonni tuuta lubbuu qabaniin munyuuqaniin haa guutan
simbirri allaattiin bantii waaqaa jala lafa irra habalali'an jedhe waaqayyo lakkoofsa 20 irraa horaa baay'adhaa bishaanotas galaanotas guutaa simbirroon allaattonni lafa irratti habaayatan jedheen isaan eebbise hingalgalaa'ee ganamni sin ta'e kun guyyaa shanaffaadha ammas waaqayyo lafti waan lubbuu qabaattee jiraattu akka qomoo isaatitti horii qe'ee wanta munyuuqan bineensa lafarraas akka qomoo isaanitti haa baasu jedhe innis akkasuma maalin namantanii isinii hin ta'eedha guyyaa ja'a mulu waaqayyo guutuudhaan jalqabe seenaa uumamaa maqaa Yesuusiin bara 2025 waaqayyo hirdhuu kee guutuudhaan haa jalqabu hirdhuu qabdu ani qaba memmee warri hirdhuu qabdan warra guutuun jenneen warri hirdhuu qabdan warri kaanos horessa fakkaata warri hirdhuu qabdan akka baasaa ammayyuu isiniin eebbisa haalleluuyaa inama namaa waaqayyo maal ilaallee amannu hojii isaa idhaa maalo hojii isaa hojjeteera waaqayyo dubbateera waaqayyo kan inni dubbatammoo akka inni dubbate ta'eera haalleluuyaa bara 2025 karaa ijoollee kee haa ta'u akkaawuntii ritaayimentii kee haa ta'u akkaawuntii biizinesii kee haa ta'u akkaawuntii morgeejii kee haa ta'u inni yaaddofte hundumtuu isa dubbate sagalee waaqayyootiin guutuu haa jalqabu yee nan guutanaan jedheera waaqayyo hin guute baay'adhaa jedhe hin guuteedhaam galaana guute lafa guute samii guute allaattonni hin baay'atani hin amanamaaree waaqayyo jedhan Israa'eloonni eeyyeen amanama maal ilaallee amannu ilaalaa kuno innoo isa dubbate hundumaa raawwateera kan keenyas kan fari'oon jedhetu ta'a mitiiree yoo soo jedhan maqaa waaqayyo haa eebbifamu kan keessan kan fari'oon jedhetu ta'a miti kan eenyu jedhetu ta'a haalleluuyaa kan fari'oon jedhe hin ta'u wanti hundinuu akka fedhe sirratti hin ta'u akka eenyu jedhe malee akka waaqayyo jedhe malee kana booddee kan seexanni jedhe kan biyyi lafaa jedhe kan Ameerikaan jedhe kan namni jedhe sirratti hin ta'u ameen hin ta'u akka eenyu jedhetu ta'a jedha maalo elaa inni kana godhu ana waaqa keessan siniin jedha waaqayyo elaa inni kana godhu isa kam ana Israa'eloonni immoo mata jabeeyyii akkuma keenyaati Inin dhiba Israa'eloon dhuguma waaqayyo kan koo kana hin godhaayii jedhutuma waaqayyotti dubbatu dhugumaam nutu akka jenne mitiin jedha akkasuma isaan immoo akkasuma mata jabeeyyiidha dhuguman dhagaa hankoo kana hankoo fiddiin karaarraa badeera dubbiinoo jallateera hammaateera kanan dhagahaayii jennaa waaqayyo akkas jedhe Isaayyaas iddoon sila dubbisa irraa deebi'ee Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 maqaa waaqayyo haa eebbifamu haalleluuyaa fixaan jira gooftaan naa eebbisu akkas jedhe boqonnaa 40 irraa lakkoofsa 27 irraa dhuguma waaqayyo kan koo hin danda'aayi dhuguma waaqayyo kan koo sirreessa dhuguma kan koo hin beekaa jennaan akkas jedhen Isaayyaas deebi'ee yaa Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo waaqayyo duraa dhokate firdiin koos waaqayyo biratti anaaf hin mul'in ilaalamne jettee maaliif dubbatta maaliif komattaa jedhem komachuu man dandeessu jedhem maaliif komatta akkasitti dubbatu kan dubbate hundumaatoo ta'e innoo sirratti dubbateera akkasuman godha hankoo hin taane maaliif jetta maaliif komatta ati hin beekneere hin dhageenyesiire waaqayyo gooftaan bara baraan jiraatudha inni isa guutummaa biyya lafaa maal godheedha uumeedha jedhee seera uumama boqonnaa tokkotti deebisaam inni isa guutummaa biyya lafaa maal godheedha uumeedha inni immoo maalin ta'u sirra ga'ee maalin ta'u hin mudhuku hin dadhabu hubannaan isaas namaan qoramee biran ga'amu innoo warra dadhabaniif humna kenna warra aangoo hin qabneef jabina hin kenna ijoolleen hin dadhabu hin mudhuku dargaggoonni gufatanii hin kufu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama akka joobiraa baalleedhaan ol hin ka'u hin fiigu garuu maal hin ta'an hin mukudhukani inni sii kakatisa kana hin dhageenye hin beekne hin agarree lafa duwwaa guutuu godhe lafa dukkana ifa godhe lafa bifa hin qabne bifatti godhe inni bara sana hojjete har'as hin dadhabu hin mudhuku ogummaan isaa bira hin ga'amu innoo warra dadhabaniif humna kenna warra kufaniin kaasa warra dadhabanan jabeessa akka joobiraa ol kaasee balleessiisa inni immoo eenyu jedhe elaa ana waaqa keeti jedhe
Oh, hallelujah. Ela waaqa kee, ela waaqa kee, ela waaqa kee, ela waaqa kee, ela waaqa kee. Israa'eliin illee haa amananiif hojii isaatti agarsiise. Baala irratti, laga irratti, allaattii irratti waan godhe hundumaa. Aniif ati garuu haa amannuudhaaf eddasii waan addaa godheera Waaqayyo. Mitire maal godhe? Anaaf siin garuu laga duwwaa ilaali jedhe miti. Anaaf siin garuu aduu duwwaa ilaali jedhe miti. Anaaf siin garuu galaana duwwaa ilaali jedhe miti. Waan addaa godhe haa amannuudhaaf Abrahaam caalaa, Yaaqoob caalaa, Musee caalaa, Daawit caalaa ilaallee haa amannuudhaaf Yesuusin Golgoota irratti fannisee nuu laate. Haalleluuyaa. Haa amannuudha Yesuus gooftaa kana. Eeyyee haa amannu. Maali ragaan? Ragaan Yesuus. Amen. Ragaan Yesuus. Kan keenya allaattii duwwaa miti, kan keenya galaana duwwaa miti, kan keenya aduu duwwaa miti. Innoo si maleen jiraadhu jedhee, ana maleen jiraadhu jedhee, si dhiisu jedhee, sin dagadhu jedhee, dhiiga ilma isaa dhangalaasuudhaan, lubbuu isaa immoo dabarsee laachuudhaan, du'aatii gara jireenyaatti, dukkanaa gara ifaatti, salphinaa gara ulfinaatti, gadaroodhaa gara jireenyaatti nu fide Yesuus. Hin godhaare arras Waaqayyo. Elaa bara 2025 elaa siin jedha Waaqayyo obboleessaku. Elaa Waaqayyo siin jedha obboleettiku. Elaa abbaa kee siin jedha abbaaku. Elaa ana abbaa kee siin jedha gooftaan himachaa. Dukkana kee nan ibsaa. Amen. Dukkana kee nan ibsaa. Bifa dhabaa jireenya keetti bifa nan godha. Duwwaa kee guutuudhaan nan jalqaba. Ibsuudhaan inni jalqabee uumama. Duwwaa guutuudhaan inni jalqabee uumama. Bifatti gochuudhaan inni jalqabee uumama. Kan kees bara 2025 akkasittiin jalqaba. Gaafa hundumaa guute immoo ati waldaa kana keessa dhaabadhu guutuudha Waaqayyo naan jedhi. Inni kana godhe karaa Yesuus hundumaan raawwadhe. Har'as karaa Yesuusiif nan raawwadha naan jedheera Waaqayyo. Miililleedhaan iyyaa galateeffadhaame warri kun kan keessan ta'e. Warri kun kan keessan ta'e duwwaan. Warri kun kan keessan ta'e ammayyuu hin xinnaata. Ela waaqa kee jedhe nama sii kenne miti. Jeneraala sii kenne miti. Ofiisaa sii kenne. Yesuusin sii kenne Golgoota irratti. Yesuusin sii kenne Qaraaniyo irratti. Maaliif isa dubbate kan hundumaa raawwachuudhaaf. Inni immoo hin dubbata. Kan dubbatetu immoo ta'aaf. Waaqayyo nu haa eebbisu. Itti deebinee kadhanna lubattan dhiisa.